Gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii kutaa ja'affaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:34-35 irratti Yesuus ani nagaa fiduuf hin dhufne jedhee utuu jiru Efesoon 2:14 irratti akkamitti Phaawulos Kiristoos nagaa keenya jedha. Kutaan kun kan agarsiisu waa'ee Yesuus nagaa ta'uu dhiisuu osoo hin ta'in sababa Yesuusin amanachuutiin yookaan Yesuusitti amanuu irraa kan ka'e ari'atamni guddaan akka ta'u jechuunis namoonni yookaan amantoonni akka ari'aman, reebaman, dhiphatan, doorsifamanii fi balleessaa tokko malee akka jibbamanii fi haala suukanneessaatiin akka ajjeefamanidha. Inni kunis bara ergamoota Yesuus yookaan bara Phaawulos, Phexros, Yaaqoob fa'aa keessa turanirraa jalqabee hanga har'aatti iyyuu waanta ta'aa jiru kana agarsiisa. Kana jechuunis namni tokko sababa Yesuusitti amaneef qofaa maatii keessaa ari'amuu, hawaasa keessatti balaaleffatamuu fi tuffatamuu, sababa amantiitiif jecha manneen sagadaa duraan keessa ture keessaa baafamee ari'atamuuf ajjeefamuu. Fakkeenyaaf Isxifaanos sababa gooftichatti amanee isa lallabeef dhagaadhaan rukutamee ajjeefame. Waa'ee Yesuus irratti ilaalcha garaagaraa isa waliif hin galle qabaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf inni tokko Yesuus malee karaan dhugaan jireenyis hin jiru, inni Masiihicha ilma Waaqayyooti, gooftaa fi fayyisaadhas jedhee yommuu lallabu, inni kaan immoo ittiin morma. Efesoon 2:14 irratti immoo Kiristoos nagaa keenya jedha. Kutaa kana irratti kan ibsame waa'ee qomoo garaagaraa lama isaan waliif diina turanii fi tokkummaa homaayyuu walitti hin qabne garuu dhiiga Kiristoos Yesuus isa fannoo irratti loleen qaama tokko ta'anii dubbata. Kunis fannoo irratti du'uudhaan nagaa buusee qooda gosa lamaanii namummaa haaraa irraa argamu tokko uumee diinummaa ofii isaatii balleesse. Gosa lamaanuu akka qaama tokkootti Waaqayyotti araarsuuf warra dhiyoo jiranii fi warra fagoo jiranittis misiraachoo nagaa lallabe. Warra dhiyoo jiran jechuun Yihuudoota warra sagalee abdii yookaan kakuu Waaqayyoo qaban, warra Masiihiin isaan keessaa akka dhalatu dubbatamee tureef warra hidda Yesuus isa fooniin sanyii Daawit keessaa dhalateeti. Saba seerri Waaqayyoo karaa Museetiin isaaniif kennameedha. Warra Waaqayyoon beekuuf lammii Waaqayyoo jedhamuudhaan kakuu moofaa keessatti warra waamamuudha. Fooniin sanyii Abrahaam warra ta'anii fi sababa abboota isaaniitiif jecha qomoo fo'amoo warra turan Israa'elootadha. Warra seera dhagna qabaa isaaniif kennameedha. Warra fagoo turan jechuun ammoo Giriikota yookaan Yihuudoota kan hin ta'in yookaan ammoo guutummaa saba biyya lafaa dhalootaan Israa'eloota warra hin ta'in agarsiisa. Warra waaqa tolfamoo waaqessuuf warra Waaqayyoo isa dhugaa hin beeknedha. Kakuu Waaqayyoo saba Israa'eliif gale keessaa warra qooda homaayyuu hin qabnedha. Warra seera Waaqayyoo hin qabneef sagalee kakuu hin qabnedha. Ormoota yookaan maatii Waaqayyoo warra hin ta'inii fi mana Waaqayyoo keessaa qooda homaayyuu kan hin qabnedha. Warra Waaqayyo isa hundumaa uume dhiisanii uumamaaf warra sagadanii fi warra uumamaaf hojjetanidha. Warra sammuu isaanii fi dabarfamanii kennaman isaan kana jechuudha. Kanaafuu Yesuus nagaa keenya gaafa jennu dhiiga isaatiin Waaqayyo wajjin araaramnee nagaa qabna jechuudha. Warri kanaan dura qooda Yihuudoonni soorratanitti soorrachuu hin dandeenye, meeshaa isaan itti fayyadamanittis fayyadamuu warri hin dandeenyeef, harkaan isaan qabuu hin dandeenye dhiiga Yesuusiitiin diinummaan nu gidduudhaa cabee yookaan balleeffamee jennaan qaama yookaan dhagna tokko taanee jirra jechuudha. Karaa biraatiin namni Yesuusiin qabu nagaa dhaabbataa isa haalaan hin boorofnee fi hin jijjiiramne akkasumas isa yoomillee hin irranne nagaa guutuu qaba. Kana jechuun biyya nuti keessa jiraannu keessa lolli yookaan jeequmsi gonkumaa hin argamu yookaan hin jiru jechuu osoo hin ta'in haalichuma tasgabbiif nagaa namaaf hin kennine keessatti nagaa keessa garaa keenyaatti akka qabnu agarsiisa.
Keessi garaa namaa boqochuu kan danda'u qabeenya yookaan beekumsa hedduudhaan osoo hin ta'in nagaaf burqaa nagaa isa ta'e Yesuusin yoo argate qofaadha. Biyyi nagaa qabu keessa waan ta'eef duwwaa namni tokko Yesuusin hin qabu yoo ta'e nagaa keessa isaatti qabaachuu hin danda'u. Yeroo hundumaa keessa isaa lolatu jira. Waaqayyo wajjinis nagaa hin argatu, ofii isaa wajjinis nagaa hin qabu. Seera keessa dhibii boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irratti waa'ee Muhammad dubbatamoo waa'ee nama isa kan biraati? Kun gonkumaa waa'ee Muhammad ta'uu hin danda'u. Sababni isaas Museen raajiin akka kootii isin gidduudhaa isiniif ni kaasa kan inni jedhee dubbate sanyii Israa'elotaa keessaa jechuudha malee sanyii Ishmaa'eel yookaan Filisxeemota yookaan immoo sanyii saba biroo keessaa miti. Egaa raajichi Museen jedhe kun eenyu? Raajiin akka Waaqayyo kaasu abdachiifamee ture kun Yesuus Kiristoos isa fooniin qomoo Yihuudaa hidda Daawit keessaan dhalatee mul'atedha. Yesuus Kiristoos nama ta'e gaafa dhalatu amala waaqummaa isaa dhiisee dhufee nama ta'e osoo hin ta'in ulfina waaqummaa isaa dhiiseeti. Erga foon uffatees immoo yeroo tokko tokko nama ta'e yeroo biroo immoo waaqa kan ta'u osoo hin ta'in amala waaqummaaf namummaa isaatiinis qaamuma tokko keessaa jiraatee ture. Sagalichi foon waliin walitti makame osoo hin ta'in foon uffate. Dhugaa baay'ee naa galee jira obboleessa ko. Gaaffii kan biraan garuu dhiyootti walitti ni deebina. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture. Haga qophii gaaffilee Yesuus Kiristoos irratti ka'aniif deebii isaanii jedhu kutaa 7ffaan walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa chaanaaliin keenya yeroo mara soora fuuraa keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like share isiniin jechaa yaadaaf gaaffii qabdan koomentii nuuf godhaan affeerraa keenya.